Lalisee. Urgeeffattee babbareechattee immoo attam immoo jirtanii itti bartee attam. Itti baraan jira. Baraan jira. Margee caalaa bareechite ati. Bareecha miti. Sirriitti bareedeera. Lalisee. Yoo. Waa'ee mana keessanii tokko akka na dhibu. Maaltu isin dhuma? Haadha manaan koo margee. Ati obboleettiin ishee lalisee. Mukaaf magariisa kana wajjin maaluma hidhata maalii qabaan jedhan abbaan keessan. Isatu na dhiba waa'ee mana keessanii. Abbaa keenyatu akkas turbaase obbolaan koo jiru bitee lalisaa fi godaanis. Isan jedham inni dhiiraa lalisaa. Inni tokko inni gaba keessanii odaa. Maaltu na dhiba seeteetu abbaan keessan maqaan isaa Oromiyaa ta'e odaa Oromiyaa, lalisaa Oromiyaa, margee Oromiyaa, lalistuu Oromiyaa. Oromiyaadha. Manuma keessatti Oromiyaadha. Oromiyaa keessa fideena kaayan mana. Isan gammada beektanii? Baay'ee nama gammachiisa. Abbaa keenyatu maqaa akkasii jaallatama. Baguma margee fuudhe. Egaa waan tokko waan isin gorsuun qaba. Tole. Buna mana kanatti margeen danfisaa turte. Qoonqoo keessaa natti mi'aan tokko. Instructor yaaddeenaa buna bareedaan danfisa. Yoo caale malee hin xiqqaatu kan. Kan margee moo? Kan margee caala danfiftaa jiru. Caaluu na waliin. Isa ni daalla. Maamilli mana kana dhufee gaafa buna margee dhugu. Hin ka'u 3-4 dhugee kaa'a. Amma obboleettii margee ta'uu kee namatti mun barbaadan. Buna kee dhuganii bilistuu margee namoo obboleettii margee takka jedhanii barbaadan. Hin argisu namni mana kanaan boo kana booda. Meeqa ta'u gaa? Wanta guddaa wanta cimaa ulfaataa ansitti mu tokko jira. Maal natti himtu? Bineensota baay'ee jira mana kana keessa. Bineensa jechuun? Nama sitti fakkaate mana kana keessa ni yaa'u. Bineensota yaa mana kana keessa. Yeeyyii inni dhufaan siin jedhe iyyaa mana kanatti in argita. Hin tuttu. Eristuu. Gamtuu. Akkam jirtu? Gamtuu. Baddani sadii. Maalan gaafa sin sarbitanii arifadhu as gahinaan jettanii maaltu ta'ee? Nagaadha. Yeeyyiin jettan sun kanaa? Lalis. Gamtuu. Daftee dhuftee. Baay'ee daftee dhuftee. Akkas jettanii immoo itti himtanii ani meenestu. Isin namni guddaan hamma kana geessan. Namni barate nuuniyyuu anaaniyyuu namni na barsiise hojii dhiistanii as teessanii mucaa durbaa tokko hojii buna danfisiifattanii teessanii nama hamachuun sirriidha. Inni eegama anis isinirraa. Haa ta'u gaa kan koo rakkinan qabu. Ani garraamiidha garaa makoo waaqayyo akkas godhee na uume rakkinan qabu nama nu badda biyya hamattu as teessa. Biyya guutuu nama hamattu. Gamtuu isheeni laliseedha. Obboleettii margee kootiiti. Bakka kanatti hojii hojjetti margeen mucaa guddifti mana. Yaa gamtaa akka itti mucaa guddisuun ulfaata. Yoo margitan yoo waan keessa jiru tu argite isheen achi mucaa wajjin ollaan sorgafti isayyuutti cimamu jechuudha. Mucaa xinnootu margeetti. Kanaaf isheen obboleettii margeeti asii buna danfifti asii hojii kana hojjetti bakka kana ishee. Ani kanan jedhu obsaan as jira mucaan obboleettii keessan. Maal taate? Margeen as turte. Kunoo haadha manaati isheen haadha mucaa keessaniiti. Kunoo obboleettii immoo fiddeen amma immoo ani kanan jedhu dhaabbati kun maal ta'a yoo maqaa keessanitti jijjiirame. Yoo sii ta'e gaafa dhuftu kottuu buna dhufi. Kanaan alatti har'a bakki kan achi mana isaa keessatti deeffadhuuti. Lalisee inni kun gamtaa jedhama. Warrumaan sila sitti hime keessaati. Gamtaadha maqaan koo akkam? Nagaadha lalisee maqaan ishee laliseedha akkamati? Jirtaa? Akkamimmoo sirraa bareedaa buna danfisu. Egaa as keessa waan nuti tokko rakkisuu danda'a haaraadhas waan ta'eef hojichi salphaa miti. Waan jiraatu waan si rakkisu yoo jiraate firii ta'e natti sirreessina wantoota jijjiiramuu qaban yoo jijjiiru iddoon yoo siin ta'u ta'e iddoo kana caalaa mijataa fiduu dandeessi as keessaati. Baay'ee na gargaarse dhugaa. Waan tokko wanta barbaachisu hundumaa isayyuu immoo bareeda rifeensi kee. Galatoon rakkinni jiraan as kan mul'adha. Tole. Namatti salphataati nama barate fakkaata. Nama magaalaati. Ofimuun hin jaalladhuuf malee. Jiran baay'ees ofimuu caalaa kallattiidhaan yoo namni waan rakkate fa'aa jiraate fa'aa waan akkas akkasii garaa kootu xinnoo namni rakkina wayii qabaannaa hin danda'uun siin jedha. Bilbila qabattee jirtan. Gamtuu. Asin turre. Maaliif si barbaadettanii
What a generation. Lalis. Eessa turtanii? Akka kana haasoftaa? Attamattan godhe. Gam. Orbeettu yee kanaan. Lalis orbeettu? Shakkii isa Yaa Rabbi. Sila yeroo isin ariitiidhaan akkasuma sarditanii na waamtan shakkeen ture. Ilaa kanaan dura lakkisaa biiroo kana galeen isin gargaara natti fayyadamaa. Ani isin hin fayyadaa jedhee yeroo isin karadhu akkamitti akka naariyaa turtan beektu miti. Utuu yeroo sana tolettanii na galchitan ta'e dhaabbanni kun yoo xinnaate biraanchii 15 biyya bakkee gaanfa Afrikaati yoona biraanchii qaba ture. Har'ammoo gaariidha laa har'ammoo hin ta'a. Silaa nan didu waan hin gaafadhee jettaniiti miti ani hin danda'u. Dhugaan isin hin jedhu hojii gurguddaan harkaa jiru. Amma naan mijatu waan namoota dhuunfaan qaba. Utuu ati jiraatte yoona utuu dhaabbata kana keessatti hojjetaa taate guutummaan keenya duunii awwaalamne. Mee waan naasa'u na dhaggeeffadhu. Ela namoonni galma'aa jiru. Qormaatan qora. Taa'ee muuxannoo fudhadhu. Taa'itii yeroon qormaata qoruu yooma danda'ame immoo tuqaanaa qabii. Anuma cinaa taa'ii siin jechuuf jedheensi waame maleessa. Dhaabbata kana keessaa maal hojjetu? Egaanis amma naa gaheera waan isin barbaaddan. Nama barbaaddu mitiiree nama hojii kana isin gargaaru namoota ciccimoo. Namoota dhugaan isin hin jedhaa dhiibbaa gurguddaa uumuu danda'an 4 harka koo jiru. 4. Arfan isaanii keessaa filattanii. Si bira moo? Mee eenyu fa'i isaan namoota 4tti qabdu beekaan? 1, 2, 3 inni arfaffaasi anuma dhalistu. What a generation. Mee haasaa kan biraa dhiisiiti. Yoo sitti tola ta'e yeroon si barbaadetti kottu na cina taa'iiti. Ijoollee dhufan qorree sirriitti madaallee hojii kana gashinaa nan qorin me'ati. Anamma yaadi keessan naa galeera. Amma geessuuf hubatte miti? Hojii kanaa olii. Hojiin kun siin madaalu. Ati waan hundaan hojii kanaa olii kanaaf warra siin gadii kottuutii qormaata qorrinuu dabarsiidha miti rakkoo. Ani mee sammuu keessa dalga akkas deemu kanatu na dhibaaman. An dinqisiifataa sammuu keetiiti. Ilaamee gama. Al tokko gaafan taa'ee yaadu. Namoonni akka gamta 4 yookaan lafa kanarra jiraatanii yoona eessa jirra jedheen of gaafadha. Yoona eessa jirra beektaa? Lafa kana qabdanii gadi galagashitaniitu. Gamaa gaman oli gortanii lafa kana qabdanii gadi galagashitanii nummoo jala jirra silaa yoo. Omaa galata. Ulfaadhaa gabajjanii. Ilaafi gamtuu? Simmiin bil. Tole. What a generation. Seeraan hojii keenya hojjechuu barbaannate nurraa bata. Duudinne. Egaa hojii kana irratti na barbaachifta. Kottu hojii kana na gargaarii jettanii na waamtan miti. Saboodamoo na arrabsiistu. Nan dhiisa. Ani mee iddoo beekumsaati. Walitti qabama beekumsaa keessaa ba'ee dhufee loon gidduutii maaliin hojjedhaan? Abaarsa maaliin qabaa? Waan fedhesa ta'u haballeessanis loon ittiin hin jedhina. Loon faayidaa qaba. Dhugaanis loon moo aannan kennaam loon? Loon namni itti fayyadamaa mee namni? Hoolaanis loon fayyada. Bineensa. Nu arrabsaa jiraan. Isin kabajeen ta'aa jiraan. Isin kabajeen ta'aa jiraan. Sina xaa. Obsaa. Waa'ee isaa saara caljeedha. Soore. Obsa. Mataa irratti nan iyyaa. Qodaa duwwaan inni iyyaa. Isaani loon hoolaadha. Atoo yeeyyi. Ammaan booddee dhimma irratti nama dorgomsiifne hojiidhaaf nama gashuuf as teenye isan xumuradhee hojiitti deebi'aati. Hin teessu yoo taatan ta'a. Hin ta'u taanaan hin baatu. Walgalee. Nagaan isiniif haa ta'u. Fuulli keessan baay'ee ifaadha. Anis hin jalaan bade. Egaa anis mana na yaadeera. Hojii qofa miti gaama. Attamitti hojjennu hojjennu. Malee maal hojii maalii dorgomna ree mannoo kan keenya. Dhugaan isinii jedhaa dhimma nama gorsuu irratti nama barbaannaa jettan miti. Ani laa oolmaa guddaan irraa qabamu caa'u. Dhugaan isinii jedha oolmaa ani amma jiree waan meeqan balleessa mini beektu mini. Yeroo ta'e dogoggora keessa buuseen oole fuudhee sirreessee akkasitti nama gaarii kan na godhe isaan. Nama gaarii godhe.
Iddoo isaatti agarsiifnu biiroo isaa jalqabnu. Anajjese namtittii kana anajjese. Anajjese. Obbo Tiraaktar namtittiin kun yeroo darbe mana keenya saamsistee turte. Anajjese. Obbo Tiraaktar namtittii kana anajjese moo hin baastu moore? Soore. Ana moo isintu maraate? Isaatu maraachee nu maraachaa jira. Nama kanaan dura mana keenya akkas godhee deeme. Na eeyyamtuula. Amala namaa sirreessa sumatti eegalu. Maal hojii dhuftee ati bariisu? Dorgomtee hojii hojjechuuf dorgomaa taatee dhuftee dha. Maal bariisu yeroo darbe rakkoo jira. Ati hojii kana dandeessu jedhee si geggeessee miti ani. Kirana rakkoo xaxamee hin bahe mana nakee malee mana na kan guddisu ana ture. Akkuma inni jedhe biiroo matti agarsiifnee hojii jalqabne yoonis. Mee gaaffii wayiin si gaafatan. Haadha manaaf abbaa manaatu wal lolee wal reebanii gargar ba'uuf jennaa jedhanii dhufaniitu sitti himatu. Mee jara kana maal jettee gorsita? Gaaffii isin na gaafattan gaaffii bareedaadha. Gaaffii biyya jijjiiruu danda'udha. Haa ta'u egaa gaaffii sila natti himteetu na gaafatteeti. Iddoo tajaajila gorsaa kennamutti nama barbaadaa jiru. Achitti immoo maaltu jira? Ministeerri mucaa obboleettii isaanii galchanii dhaabbaticha dhaabbata maatii gochaa jiru beektu. Kanaafi ani ofii kootii na barbaadan iddoo sana. Garuu maaloodha ani warra qormaata sana qoran keessan jira. Nama laaree immoo dhugaan siin jedha sii malaa dhaabbatichi kan keenya ta'uu qaba ture. Jalqabumayyuu shira niiti kan isaan akkasitti ala keessaa nu baasan malee dhaabbatichi kan dhugaadha maal amma namni biyya naaf gatii kaffalee iddoo qabu. Isilaa nuuf ta'a. Amma si caalaa namni gatii kaffalee jira biyya hin jiru. Isatu garaa nama ogeessan. Anama isa gaafa yaaduun hirriba dhaban. Neesiin immoo nu kaasira rabbi. Achi galtaa erga achi galtee booda ansi dudduuban jira. Akkamitti akka hojjennu wantumaa anatu dudduuba taa'ee sitti maa ati waan hin jedhu gochu. Barbaachisu galeen naanii rakkoo hin jiru. Galu qofa. Amma qormaataaf dhufta. Qormaata kanaaf gaafa dhuftu gaaffii lama qofa gaafatamta. Hin cimu. Waan tokko gaaffii salphaa isheetti qophooftee dhuftaa anatu si gaafatamu. Anatu si gaafata. Gamtaa. Iddoon alaatti iddoo siif ala. Tumaa miti. Amma maatiittiin bilbilee madhagaa. Ani amma namni waan garaagaraa hojjetee gammadamni ani nama gargaara. Gammachuun kun maayaan namumaaf darbee arguudha. Dhugaan siin jedha. Waan asii hojjettu achi fudhatta. Kana. Gaaffii irratti qophooftu maaloodha? Inni jalqabaa maqaa keef saala kee sirreessitee nutti himta. Maqaa mukaanuma bariisoo kanuma. Kan maqaa kee saala kee kan. Saala maal taachu maree dhiiroo. Kanuma. Dhiira. Ishee bakka qofa natti himta. Anatti himta sayyuu. Lammaffaa hojii tajaajila nama gorsa kennuu irratti muuxannoo qabdaa jedhamta. Waggaa 8 ji'a 2 dhaabbata garaagaraa irratti nama gorsaan ture. Tajaajila gorsaan kennaa ture. Umurii koo guutuu malee. Umurii guutuu. Yoom akka isaaniif ta'utti. Umurii guutuu. Muuxannoo qabdaa gaafa jedhan maal jetta? Qaba. Muuxannoo maalii qabdaa? Muuxannoo waardiyyummaa eegumsaa qaba. Muuxannoo waardiyyummaa dhiisee. Amma ati waardiyyaa taatee iyyuu hin beektu. Tole? Hin beektu ati waardiyyaan eenyudha yoo jedhan maaloodha waardiyyaan maaloodha jechuudha. Wallaaluun qabasa. Hin beektu. Tole. Muuxannoon kee maaloodha? Tajaajila gorsaa namaaf kennu. Tole. Muuxannoo maalii? Muuxannoo waardiyyummaa fi eegumsaan qaban. Waggaa hedduun ni eegeensa. Maalii? Gaaffii maalii? Waa isaan si gaafatan hin deebistu? Gaaffii nama si gaafatuuf gaaffii deebii kennuudha. Waa'ee maalii haasaa? Gaaffii maalii? Waa'ee maalii haasaa? Gaaffii gaafatan ta'e miti? Jarri yoo maal deebii maalii kennita? Maali? Itti yaaddee suutatti deebista malee maal jedhamani? Gaafa dura rakkoon qabu gaaffii olijjinaa suufta yoo qabaatte gaafa walii wajjin isaanii wajjin mari'anneetu gaaffii si gaafannaa jennaan isuma sin jettan narraa dhaga'uu barbaada. Akka jedhanii isaan abbaa manaa fi haadha manaa yoo walii kanii sibira immoo dhufanii maal goota? Gaaffii gaariidha. Anamma deebisuun nadhabe tuun ta'in isanni natti men qo'adhee dhufe.
Gaafiin inni natti mendii qo'adde dhufe haa ta'uyyuu hin deemne kan. Haadha manaaf abbaa manaa tololee gargar ba'uuf na bira dhufa. Maal godhu gargar baasu kun? Jaalalli hin jirtu taanaan maal hojjetu? Ol bira taa'anii. Maa ol gubu? Gargar baafne fedhii maamiltootaa eeguun gaariidha. Kabaja isaaniif qabaachuun gargar baafneetu isayyuu hin danda'ama yoo ta'e mana garaa garaa keessa immoo jiraatan iyyuu gargariinan. Yeroo isaan hojiitti galan inni lordu. Bilbila isaanii illee kan ishees kan isaas fudheen yeroo yeroodhaan nageenyi keessan maalirra jira erga gargar baatanii. Itti qabbaneeffataniitu hojii keenyatti. Gaafis qabdan. Nun ga'u. Al tokko. Amma dhala qabu yoo ta'e yoo maal goona mucaa qabu yoo ta'e. Oromoon guddifachaa qaba. Kan dhala dhabee rakkatu dhala guddifachuu barbaadu meeqa jira. Maatii waliin galle gidduutti ijoolleen guddachuun gaarii miti. Lafa nagaa. Hojii jalqaba maal goona innis deemu jalqaba hojii. Obbo Tiraaktar namtitti kana nurraa baasa. Kun mallattoo bara dhumaati. Akkamitti wal haa hiikanii jettee asitti nutti lallabdi. Obsaame. Al tokko been jedhu irra deemuu jiran. Insirraa namni gorsa lamaan deema. Gorsa lamaan. Kaaniin immoo. Obbo Tiraaktar adiraa keessa naa eeyyamaa. Adiraa keessan al tokko qofa. Soore. Obbo Tiraaktar. Naa obsime. Laamee bariisa. Baay'ee nama gaariidha. Galatooma. Akkaataan itti yaaddu nama addaa ta'e. Dhugaadha. Tajaajilli ati maamilaaf kennuu barbaada. Na dhibeen nama akkasii jiraan jedha. Dhugaadha. Akkaataa deemsa kee kanatti maatii qofa miti kan diiddu ati. Ittaansitee biyya diidda. Sammuu diigamaan maatii diiga. Biyya diiga tokkummaa diiga sila. Yoo eegumsaaf nama barbaanne sii bilbila. Meeqatti dhufa borojii meeqatti eegalla? Sa'aatii lamatti. Lama jasheettoo? Lamarratti hojiitu jalqaba. Tole. Lamatti seenta. Tole galatooma. Gamta. What a generation. Bareesu. Gadi ba'e. Namni ittaan tolseen hime. Amma borrosh. Galatooma rabbi. Esa turte mamma. Dabarse. Dhiiraati. Galatooma. Kormii dhiiraa. Rabbi galatooma. Hojii eegalu. Kana booda yeroo gubuun si barbaachisa. Biyya kana yaadachiisee mfun. Nu gorsee maali gorsa akkana? Maali gorsi gochaa nu tufame akkana maali? Ani kanan jedhu ani waan tokko qofan jedhan. Jechuun gorsa. Maal gochaa jirta? Boca bilaan baala baasee agarrado abbabeeto. Qaamnis qalbiinis hin socho'a argite. Haa ta'u innis tu waan tokko isinitti immoo innis tu rakkina amma rakkina guddaa keessa irra nun. Asitti obboleessa kun namatu gorfama. Namoota rakkina qabantu dhufanii addanatti gorsa fudhatu jenne malee daddaraaroo dorgomii hin jenne nuuni obboleessa koo addana dhimma dandeettii muuziqaa. Eessuma adeemu. Maaltu ta'aa jira? Nama kanaan dura argitee beekta? Lafaa kaatee namatti akkanatti afaan baafachuun maali? Utuun kanaan dura argee beeka ta'een akkasii taa'ee ilaalaan nan deema malee baay'ee. Al tokko. Mee an maal godhu mee obboleessa? Inni battee shumis sirbi rabbi. Sammuudha jechuudha gaariidha sirbi. Kanuma dubbi. Xiqqoon kanaa malee hin shubbisa beeku. Hin gadoodinaa mee? What a generation. Mee hundumti keessanii miira keessaa ba'ame. Miira keessaa baanetu beekumsa keessaaniti dhimma hojii dhimma ogummaatti deebina. Miira keessa jirtan keessaa ba'ame. Maali eessaaniinis miira keessaa ba'a jechuun inni ba'uudha. Amma ati obboleessa qote miira keessaa hin bahiniiti miirichi gada bu'u mee dur mee miiricha gadi baasi dur. Garam dubbiidha. Maa kun
Harka namni agarsiisa. Sitti. Gamta. Tasgabbaa. Dhugaama. Mi'a ta'u maqaan keenyudha jettee ati. Laal nama guddaa nama tasgabbaa. Galatoo maqaa. Maqaan kiyya kabbadaa, kabbitoo, kabbittii, kabbee jettanii nama waamuu dandeessa. Kan barbaadanii. Hudhaa galchaachitti hudhaa. Obsa. Mana kana keessa olii gadi hin fiigin bakka tokko taa'ime. Anatu miira keessa jira moo isintu miira keessa jira? Calluma jedhame. Quba kee. Maqaan kee maqaa baay'ee qabda namatti tola. Uffannaan kee haalli kee namatti tola. Mee egaa manni kuni mana itti sammuun suphamudha. Uffatiin suphama, kopheen suphama, wantoota diigamantu suphama baay'inaan. Hin beeka. Bakki itti barbaadame bakka gorsaati. Ati maal hojii dhufte? Silaa kan shubbisaan jiru, kan weelluun jiru. Mee ati maal dorgomuu dhufte? Akkamitti dhufte ati? Nama guddaa namatti hati. Eenyuudhaan jettee maqaa kee? Inistiraakter mootummaa. Eega fuulduraa dhiise mootummaa. Sirban tuffati. Sitti ani sitti. Sirbaan nama natti dhufe hin jaaladhu. Jalqaba. Gorsa keessa immoo sirbi jira. Laali sammuu jalqaba sammuu bashannansiistee. Sammuu gara nagaatti fuuteeti kan gorsatti lixxu. Kana sirbi. Laali oolu. La. Aduu kolbite fuuli si rabbi laal. Obsa. Akkam gorsa isaa dhagaa? Gorsa dhaggeeffachaa oolte mini? Barattee taate kutaa meeqa baratte? Baradheera garuu fixne malee baradheera. Torbaan gahee tana keessatti jedhama. Ilkaan kee. Fiixin sodaatiin ilkaan kee harca'u. Innis tola digirii barbaada. Digirii tokkoof isaa oliyyuu barbaada. Addanatti dhimma sammuutu hojjetama. Nama gorsuun cal jiranii akka akkasitti nama gorsuun obboleessa koo dhimmi isaa dhimma sammuu wajjin wal qabatu. Namni kan biraa dorgomaa kan biraan hin jiru. Mee gamtuu. Callis mee qooshi. Kabbitoo. Mee haa ta'u gaariidha maali rakkoon qabu torbatti rakkoo garaagaraaf namni adda kutaa inni rakkoon qabu iyyuu. Mee bakki kunoo bakka gorsaati bakka nama gorsan bakka nama sirreessan nama waan dabe qaqqajeelchanii muuxannoo maal qabdaa ati amma? Muuxannoo dabra hoo muuxannoo moo? Daandii guutee dhangala'ee miti daban. Jalqaba jaarsa jalatti guddaa. Jaarsa jalatti guddachuun immoo maal jechuu akka ta'e Oromootti ni maka hin beekama. Ambiraa nama mana hidhaatti nama hin gorsine qabu. Guddaadhaan amma xiqqaa. Hattuudhaan amma sobduu. Beekadhaan amma wallaala. Nama hin gorsine qabu. Hiriyummaa meeqan karaatti deebisee qajeelche bultii meeqan fayyisee seetan. Isa. Allistee mo'aasoo itti leenaati. Egaa innis tu egaa waan hin argaa jiru isin argitaniitu ta'een beeku yakkamaa mootummaan iyyuu aannan dadhabee humna koo ol ta'e egaa akka barbaade ta'uu mootummaan gadhiise uummata keessa deemee yakka kana hundumaa nama raawwachaa ture. Yaara nuti yoo jirta kootu koonna fuudhu yookiin namti itti dalagalaafa. Maali kun nama namaa dhagaa gurraacha? Obboleesso. Maali nama namaa maa beekumsa akkanatti to'omte? Obboleesso. Ana yakkamaata? Yakkamaa jettani? Kabbe. Isa tokko hin jedha yakka meeqaa raawwadde hin jenne. Ani yakka raawwadee Kabbe. nani nama hin jedhe. Kabbitoo. Maal taatee hidhamteen ammoo yakkamaa dheettee too natti laxafuudha kan dursu. Kabbitoo. Mana hidhaa galeera taanaan badhaafamuu dhaqeera yakkamaa miti. Kabbitoo. Dhiifama mootummaa. Obsa. Attam godhattaa. Gamtaa. Yoo yakkamaa ta'e yakka isaa fixee mana hidhaati seeraan geggeeffamee ba'ee jiraachuun mirga qaba namni. Yeroo hundumaa yakkamaa miti namni kaleessa yakkamaan arras yakkamaa miti. Mee arraba kee kana mee keessatti achi deebisne. Ani akka takkan qabu jalan.
Ayyee kana kan qabu jaraan maaliif akka inni booda walitti taasisuudhaan mootummaa. Haa ta'u. Gaarii garuu. An barumsa kiyyaa maaga torbaatu uffatteeti. Meeqa baratteeti? Waa'ee barumsaa osoo na taanaan illee nuti digirii xumurree hojiin keenya maal akka ta'e immoo deemtanii dhaabbattoota gurguddaa biyya keessaas ta'e biyya alaa NGO dhaabbata mootummaa garaagaraa gaafachuu dandeessu. Dhaabbata gamtaa Afrikaa gaafachuu dandeessu. Dhaabbattoota dhuunfaa mataa koo Yuunivarsiitii cirtee? jechuudha. Barumsa moo? Rabbi dhibee? Rabbi jechuudha. Kabbeeraa du'e? Kabbeeraa du'e. Barumsa qofa miti barumsa koo dhaabbata meeqa akka hoogganne. Maal jechuudha maanni maal barumsa Bagani baran. Barachuu kana oote bagani baran. Digirii baachuun akkana oote bagani baran. Bagani baran. Maaltu si dhabe? Ba'aa malee bagani barati nutis. Bagani barati. Akka keetii kana illee. Soore. Kabba tiraaktar. Atillee tu barattee ta'e gaarii ture. Akka isaa ta'urraa yoo fe'u. Ilaa barumsi hin jibbamu. Haa ta'u immoodha inni carraa argatee hin barannes hin jibbamu hundi isaa yoo rakkoon qabu iddoo isaatti hundumtuu gahaadha. Mee kanaaf amma tasgabbaati. Hin ilaallaa waan jiru. Abbooti keenya utuu hin baratin utuu maal hin jedhin sirna gadaa warri akka saayintistoonni qoratanii itti ulfaachaa jiru iyyuu utuu hin baratin sammuudhaan dhalootatti dabarsaa kan fide duudhaa faayidaa jajjabaa kan fidan abboonni keenya iyyuu utuu hin baratin. Kanaaf akkasumas ofirraa sun of urgufuun kun badaa miti. Tarii namni kun nama cimaa nama waan baay'ee nu gargaaru ta'uu danda'a. Ogummaa hawaasa kana keessaa horateen bu'aa buusuu danda'a hawaasa kana keessatti. Kanaaf ilaa kan bitoo haalli kee al tokko ni rakkisa. Miirri jira akka urgufamuu si godha. Ilaa isheen kun yeroo itti rakkoo fiddumoo jirti. Yoo haalli isaa ta'ee kan itti fufnu ta'e ishee kana sirreessaan deema. Na sirreeffama rakkoon qabu. Na guddaa gorsi. Galatoomi waan dhuftee fi amma deemuu dandeessa. Nani raafa. Akka yaadatti yaada nama. Tokkoffaan ati nama guddaadha. Nama tasgabbaa'ee nama akkana sanuu karaa mirgaa si bira taa'e ofirraa hiiski. Rabbi dhuguma jedha kinoo. Kan biraa immoo akkamii masgabaadha jettanii birrii 5,000 dirasi namarraa fuudhu. Kabbee galmeedhaaf jechuudha. Galmeedha. 5,000 dirasi kaffalamti. Adeemani. Sii bilbila. Kabbee. Yaada kenna. Bilbila. Afaan barannu dhaabbatinaa baay'ee ishee. Eenyu kan galmeedhaaf birrii 5,000 sirkaa fuudhu? Kinoo yeroo tola. Isaantu sirkaa fuudhee? Gatii galmee jettanii harkaa fuudhee 5,000. Ani walii san beeku saturkaa fuudhii. Maali? Siruma mari'attaniituma kaffallaan jettanii. Al tokko mee? Obsa. Gatii galmee jettanii dhuguma birrii amma kan harkaa fuutaniittu? What a generation. Obboleessoo gatii galmee jedhamee sirkaa fuudhame siin deebisaa? Soma ture. Rakkoon qabu isa hin mari'annaati galatoome. Kanaaf egaa duratti walumaa haasa'etti harki keessan walitti olee hambarruus hin dafqaa ture. Naan gallee wali mooduu magaalaa fedheta. Galtanii albuuda biyya kanaa saamtaniitu albuuda tokko nan bisne namni ofiisaa saamana. Biyyi kan keessa mina gabti biyya keessa saama. Dhugaan isiniin jedha. Gamtuu? Kan albuudaa yoo hafu. Akkamitti isin baajata naannoo 7 wal duukaa al tokkotti saamtu. Ani gamtaa Afrikaa bira darbee amma addunyaatti hin deeman. Dhimma yakka malaamaltummaa irratti hamma hundeen buqqisutti akkan irratti qabsaa'u immoo beektu. Tokkoon kee seera jala akka hin Gamtaa. Malaamaltu. Gamtaa. Yakkamtoota nawwaamin. Nawwaamin yakkamaan namni tokkollee maqaa koon dhayina arraa isinii wajjin wal beekuu kootti hin qaaneen. Mee ati immoo bariisu maal hojii ol deemu? Ala ta'anii eegisni eegaa jiraame hin turtani nama beemo 5,000 ilaale na deebisiin deebisu na jedhanii ani immoo 10,000 ilaale 10,000 ilaale gamtaan harkaa fuudhe gaaffii natti laasee harkaa fudhate. Alatti na. What a generation. Gamta wanti naasaa jiru kun dhuguma. Maarree? Aneen maanni isin baay'istan kamaali? Waan isin gootan irra maaliin godhan? Yakki. Biyyi immoo walumaa achiin qabnaa isin waan isin geessan godhatanii waan waa'een ga'een koon dhawwatamuu hin qaban. Maal akka normaatiin biyyi kan keessa dana kan qootisiif. Maali anaafati immoo osoo irra akka waan inni akka addaa godhee itti naasa'ina. Garuu itti gaafatamummaa jalaa moo hin baatan.
Hin baanu jedhe. What a generation.